jala gomata. Ati of jala gomata na chifa getensi ya daira. Walla kuma jata mishan garre wadala kamat fakkaatu sa midhaan ittiin nagata midhaan bitaa ittiin nagata bitaa ittiin gurgura bitaa faaya. Kuma jata mishan yarrento. Walla. Abduun koraawwate milkiin koosiin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Akka gootu wifi yoo bitadhu birrii kuma jaan akka nu jalaan banne. Habibi anu waganta walla wonni dibba afurin biya kana keessa bita wonni birri dibba afuri macarra shaan jechuudha paantii fi xootuma jaarmaa qof dibba afuri paantiin dhuga paantiin dibba furgale FC lamaa fi amma bakka FC lamaa fi elli takka qabaatan dibba shanii sanuyyuu didiqqoo kun otareef ijoolleen didiqqoon godhattoota jechuudha oolmaa daa'immanii baratti godhattu sanuyyuu dhibba shanii dhibba tanfaarraa waa wabbaran tunniin ta turkii irraa minaamin irraa qiste tunniin dhibba shan dhibba jaha habiibiit yaani dhibba shanii dhibba jahaan godhataa silaa anaa singilii jira attabbaa fiyyaa ta'a. Yaa Rabbi akiraan dhufeen dabarfanne qoy paantii meeqaan bitatti asiin sin gaafadhe. Anakii darzana kiloon kana dhiyaatee iddoo kama nyaatee gaafattee taa'ammoo si gaaffiidhuma gaafattee taa'e gabaarraa. Ijoollee waliin waliin deemee jedhamee rabbi sitti hin fidini taachi mana hidhaati keessaa qullaa galtee tunnuu waliin galteetu jira. Alfootee gamnaa dhibba afur xinnaa shallim jennaan ka turkii nu amattaa jette maatu turkii irraa fiddee sinyatti dhibba afur maal inni amma bita dhibba afuriin. Koi ati waan si dhibban hin deebitaa? Hin deebitaa maa kun shakkii qabaa? Dhayi maaliif hidhamte reegaa ergi deebii hin jiraate? Achitti hin deebiraa koyeetitti hin deebi. Akkam hin jira? Baalaa koyeetitti hin deebi abbaatee biyyaa gaas keessa jiru tana hin jiraa miti buskuuti hin jedhu qoroshoo hin jedhu waan qabdu tana laatti godhee taachi irraa hafeeti hin jedhe nageenya kiyyaaf amma mana GPC nu barbaada boodurraa jechuudha. Akka ofirraatti qolatan barachuudhaaf jechuudha. Wallaa hin jira jedhan. Wanna nammoo laphee si baadhadhu karaa kun ammoo maa inni beektaa? Namni sitti himu waan kan akka nyaatteen dhaqii nageenya kee ilaalli. Laa nama nyaata waan viitaaminii qabu nyaadhaa kaachirraa fi ammoo mana jiibuu seena akka diina ofirraa qolatan barachuu na barbaachisa. Wallaa iyyuu sodaachisadhaan jedheenni. Ma silkii fagurarraa nama fudhatan jedhani bara dubbiin boorsitti himata biyya. Eenyu baafadhu kaati sarraafaa baafadhu. Sarraafaan akkuma biyya kanaatti jennaan. Amma butaamti yoo ilaalee takiisii qabdu ilaaleeti isii keessa kaayadhee erfoonii bulutoosii kana gurra kaadhee achumaan abbaa bilbileetiin jedha achumaan gubbaa kanaan tuqaa kaasaa akkasi deema malee waliin baasu silkii haadhati. Paantiin kee zippii qabaa inni kabeddoon birrii. Enjira kazipi kamu bita. Gazi fursa argatti ba. Akka gootu wifi yoo bitadhu birrii kuma jaan akka nu jalaan banne. Habibi anu waganta walla wonni dhibba afurin biya kana keessa bita wonni birri dhibba afuri macarra shaan jechuudha. Paantii fi xootuma jaarmaa qof. Dhibba afurii paantiin. Dhuga paantiin dhibba furgalee. FC lamaa fi amma bakka FC lamaa fi elli takka qabaatan dhibba shanii sanuyyuu didiqqoo kun otareef ijoolleen didiqqoon godhattoota jechuudha oolmaa daa'immanii baratti godhattu sanuyyuu dhibba shanii dhibba tanfaarraa waa wabbaran tunniin ta turkii irraa minaamin irraa qiste tunniin dhibba shan dhibba jaha habiibiit yaani dhibba shanii dhibba jahaan godhataa silaa anaa singilii jira attabbaa fiyyaa ta'a. Yaa Rabbi akiraan dhufeen dabarfanne qoy paantii meeqaan bitatti asiin sin gaafadhe. Anakii darzana kiloon kana dhiyaatee iddoo kama nyaatee gaafattee taa'ammoo si gaaffiidhuma gaafattee taa'e gabaarraa. Ijoollee waliin deemee jedhamee rabbi sitti hin fidini taachi mana hidhaati keessaa qullaa galtee tunnuu waliin galteetu jira. Alfootee gamnaa dhibba afur xinnaa shallim jennaan ka turkii nu amattaa jette. Maatu turkii irraa fiddee sinyatti dhibba afur maal inni amma bita dhibba afuriin. Qoy ati
waan si dhibu ani indee bitaa. Indee bitaa maa kun shakkii qabaa? Dhayi maaliif hidhamte reegaa amma ergi deebiin jiraate. Achitti indee biraa koyeetitti indee. Akkamiin jedhu. Laalaa koyeetitti indee barbaade yaa gaas keessa jiru tana hin jiraa miti. Buskuutiin jedhu qoroshoon jedhu waan qabdu tana laatti godhee taachirraa hafeetiin jedhe nageenya kiyyaaf amma mana jiibisee nu barbaada godhurraa jechuudha. Akka ofirraatti qolatan barachuudhaaf jechuudha. Wallaa hin jira jedhanii. Wannan ammoo laphee si baadhadhu karaa kun ammoo maa inni beektaa? Namni sitti himu waan kan akka nyaatteen dhaqii nageenya kee ilaalli. Laa nama nyaata waan viitaaminii qabu nyaadhaa kaachirraa fi ammoo mana jiibni seena akkatti diina ofirraa qolatan barachuu na barbaachisa. Wallaa hin sodaachisadhaan jedheenni. Maa silkii fagurarraa nama fudhatan jedhani bara dubbiin boorsitti himata biyya. Eenyu baafadhu kaati sarraafaa baafadhu. Sarraafaan akkuma biyya kanaatti jammaree. Amma butaamti yoo ilaalee takiisii qabdu ilaaleeti isii keessa kaayadhee erfoonii bulutoosii kana gurra kaadhee achumaan abbaa bilbileetiin jedha achumaan gubbaa kanaan tuqaa kaasaa akkasi deema malee waliin baasu silkii haadhati. Paantiin kee zippii qabaa inni kabeddoon birrii. Een jira ka zippii qabu bita. Erga zippii furdaa argatte.